هذا وحصلت الجزيرة على بيان مصور لقيادي في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس يتهم فيه أن السلطة الفلسطينية بقتل 16 مواطنا فلسطينيا. عناصر المقاومة الفلسطينية كتائب القسام تحديدا في خان يونس مع قوات جيش الاحتلال. الله أكبر. هذا وحصلت الجزيرة على بيان مصور لقيادي في كتيبة عندما نتكلم عن هذه العمليات لا نتكلم عن معارك تصادفية تجري ما بين الطرفين، ولكن نتكلم عن عمليات عبارة عن هجمات مدبرة نفذت على العشائر للحل حفاظا على الدم الفلسطيني. نحن في كتيبة جنين منذ البداية أبدينا المرونة Qatar has suspended its key mediation efforts between Hamas and Israel after a lack of progress on a ceasefire. Sagalee mujaahidoota irraa odeeffannoo waayitawaadha isin dhageessifna kabajamtoota hordoftoota keenya. Odeeffannoo keenya kan waxabajjii afur sanbata ganama dura dursuudhaan ijawwan hangafoota balballoomii miidiyaalee idil addunyaa irraa arganneen eegalla. Mujaahidoonni Gaazaa kutaawwan Gaazaa lolli gurguddaan kallattiiwwan afuritti gaggeeffame ibsa taasisuuf qondaalli birgeediyaa Shikloon 100 fi Haamaasiin barbaadamaa ture yeroo dheeraan booda harka Haamaasiin ajjeefamuuf loltoonni Israa'el dabalataa 6 kan ajjeefaman akkasumas kanneen booji'aman 3 kutaa kaaninuus ta'uudha. Times of Israel Hamaas ammoo loltoota 6 jedheetii jira. Kanaaf haleellawwan gurguddaa ministeerri fayyaa Gaazaa lubbuun Filisxeemota dhumanii 45,658 kanneen madoo cimaa fi yaalii dhaban 108,583 ta'uu beeksiseetii jira. Ajajaan waliigala birgeedii Haroo Jeniin turtii Aljaziiraa wajjin taasiseen ibsa ejjennoo akeekkachiisaa dhuma akkasumas garaagarummaa bulchiinsa Benyamin Netanyaahuu fi hariiroon uummata Israa'elii fi Filisxeem maal ta'uu akka qabu jala mureetiin sarare. Israa'el mul'iidha dhidhimte keessattuu taankootaaf merkeewwan gurguddoon dhidhimaniiti jiru. Ibsa kallattii qabannee dhiyaanneeti jirra. Wan Yerusaalem dhiyaafe akkasumas Tel Aviv gara kibba baataleellaan hawtiidha moodidii fi hargila irratti miidhaa gurguddaa Iraan doomin biyyattiidha ittisuu hin danda'in fudhate jedhame. Israa'el kakatteetiin jirti. Gama biraatiin Doonaald Tiraamp dubbii addaatiin gadi ba'e Chaayinaaf Ameerikaan sababa hawtii qara walitti baafachuun dhagame. Chinese helping Houthi and obtain weapons for safe Red Sea passive. Trump plans together policies against Houthi. IDF could not intercept Houthis missile. Oduuwwan gurguddoo balballoomis hin dhageessifna. Yaaliiwwan marsaa sadaffaa yaalii nikileeraa kan taasifte Riippablikiin Shiyaa Islaamaa Iraan har'a milkaa'uun dhaga'ame. Ameerikaan ammoo qophii xumuruu isiitiif sa'aatiiwwan muraasa keessatti roobni bakakkaa gurguddaan taareeniin dhidhimsuu danda'a. Deebii mootummaa Iraaniif qophii akkasumas ibsa mootummaa Raashiyaa fi Chaayinaa dhimma Iraaniitii fi gama biraatiin qophii IRGC qabannee dhiyaanneetiin jirra. Guyyaa 65 irratti kan argamu waliigalteen dhukaasa dhaabuu Hizbollaa fi akkasumas Israa'el gidduutti taasifame har'a kibba Libaanos kifar Kilaaf kifar Shubaa akkasumas Masariyaa irratti haleellawwan adda addaa Israa'el taasisuudha kan bulchiinsi muummeen ministeera Najiib Mikaatii Beerut beeksifte. Kabajamtoota hordoftoota keenya sagalee mujaahidoota maddeen odeeffannoo kenna. Hindustan Times, Times of India, Al Arabiya, Al Jazeera, WeHo, First Post, Independent Newsweek, Associated Press, Reporter, maddeen keenya waanoo balballoomii Financial hanga xumura sagantaa keenyatti akka hordoftan abdii qaba. Injifannoo mujaahidoota. Allahu Akbar. Filisxeemonni dhugaa qaban dhugaa isaanii Rabbiin irra haansu jenna. Gara قولالي فيديو كانان بلبلو. وصلت هذه الصور نتابعها الاشتباكات بين عناصر المقاومة الفلسطينية كتائب القسام تحديدا في خان يونس مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. الله أكبر الله أكبر.
الأماكن التي تواجد فيها جيش الاحتلال في مناطق متعددة، وهو يتكلم عن عدد، وهذا يعطي بأنه منظومة القيادة. يشيرون إلى ضرورة قطع المساعدات عن اليمن لإضعاف الحوثيين باعتبارهم كما يقولون المستفيدة عن مواصلة استهداف الإسرائيليين في سياق الإسناد لغزة. لغاية الآن بأن المعلومة عملية الاعتراض يشوبها العديد من الملابسات. الصواريخ اليمنية إذا كان الصاروخ صوتي هناك صعوبة. يرو يالين إجباتا بقنا وانسدي bulchiinsa baayidaniin ammas marsaa ejibbaata gara kwaataaritti imaluuf jedhamee foonii galtee dhukaasaa gaazaa waraanni israa'el gaazaa gadhiisee akka ba'u benjamin netanyahuun haalota ilaalcha ugguramtoota deebisuu irratti hamaas yoo xiyyeeffateef marsaa kanatti walii galtee yaadota dhiyaatan yoo kan fudhatu taate xiyyeeffannaa nageenyummaan hamaas shororkeessummaarraa haquu dandeenya jedhanii benjamin netanyahu biibbiin yeroo as bahanitti lolli kutaa talaalalwaa alzeytuuniif kaanenuusitti gaggeeffame jedha aljaziiraan akka aljaziiraan damee afaan arabaaf times of india wal harkaa fudhanii gabaasanitti kutaawwan afur keessaa iddoo tikfattootaan filisxeem kan duraaniitiif akkasumas kolidarii filiidelfiyaa harka bitaatti aliyaasini jedhamu irratti leellawwan gurguddoo birgeedii mujaahidoota alquddusiif alaqsaa fudhatin loltoonni israa'elii jaha kan ajjeefaman yoo ta'u birgeediin opereeshinii masara heelziyaallee fi irraa kallattiidhaan bobba'an keessa namni qondaala ajajaa waraana birgeedii 100 fi afuraffaa kan waliigala leetanaal koloneel Al-Levi Shuair jedhamu ajjeefamuudha kan Alaksaan ibseen Alaksaan wabeeffachuudhaan Indiyaa Niwus akka gabaasetti loltoonni sadiis booji'amuuf birgeediin kun birgeedii Ashkelon ta'uudha Al-Arabiyaan mirkaneessee jiran haleellaa kutaa Jabaliyaa irratti Filisxeemota irratti fudhatteef akkasumas manneen barnootaaf iddoo dahannoo reeshina yookiin qooda deeggarsa namoomaa fudhatan irratti taasifteen yoo xiqqaate Filisxeemonni 34 kaleessaa farra gidduutti ajjeefamuun ammoo kan waliigaltee kana hin okkolchiisa jedhame yaadamu ta'us birgeediin mujaahidoota tarkaanfiiwwan keenya cimeetti fufa jechuun yoo xiqqaate har'a kaaniinus kibba lixaa irratti qofa tarkaanfii birgeediin Alaksaa fudhateen taankonni 4 barbadaa'uu fi gama biraatiin sinaayiparoonni Hamas loltoota jaha kan ajjeesaniif merkabaawwan gurguddaan beekaman kan irraa dhidhiman Israa'el GP waraana yookiin waraana deddeebistuu lamas barbadaa'uudha kan beekame gama biraatiin birgeediin Haarawaatti bakana taariin itti leenji'ame jechuun Israa'el himachaa turte jeeniin kan jedhamu qondaalli isaa yeroo jalqabaatiif Aljaziiraa damee afaan Arabaa wajjin turtiiwwan taasiseen uummanni Israa'el fi Filisxeem waldhibdee kan hin qabneef uummata yeroo dheeraa seenaa wajjin jiraachaa turus sirnoonni Israa'eloota hoogganaa turanii fi Yuud Martirraa kaasee hanga Aariyaan Sharof Benjamin Netanyahuutti Filisxeemota lafarraa duguuguuf weerarri lafaa yeroo idilaa addunyaa kan hin eeginiif yakkamtoota kanaan uummanni Filisxeem dhuma jiraachuun beekama. Kanaaf ammoo seenaa keessatti lubbuu 45 fi 658 itti gaafataman bulchiinsa Joon Baayiden jechuun jala sararuudhaan Hamas beeksisu maddeen gabaasanii viidiyoo kana daawwannee oduutti aanutti ceena. Marwan, a new incoming US administration with President-elect Trump expected to take office in January. It seems that 10 days ago when the parties were in Doha, the Americans, the Israelis, and so on, the Qatar 45,658 شهيدا ونحو 109,000 مصاب منذ 7 أكتوبر تشرين الأول عام 1000. سيدنا الكرام، قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إن إسرائيل تخفي خسائرها الحقيقية في قطاع غزة. ايوه خش من هذا هو عبيدة هو عصيب يا محمد. كما اتهم القيادي في كتيبة جنين أجهزة السلطة بتحويل مستشفى جنين إلى ثكنة عسكرية واعتقال كوادر طبية قدموا خدمات للجيش. جاهزون لأي حل تكون أول بنوده حقن الدم الفلسطيني وحقن the announcement of the ceasefire between Israel. Guyyaa 55 irratti kan argamu waliigalteen dhukaasa dhaabuu Hizbollaa fi akkasumas Israa'el gidduutti taasifame har'a kibba Libaanos kifar Kilaf kifar Shuba akkasumas Masariyaa irratti haleellawwan adda addaa Israa'el taasisuudha kan bulchiinsi muummeen ministeera Najiib Mikaatii Beerut beeksifte. Haa ta'u guyyaa kaleessaas qondaalli Hizbollaa Naayib Qaasim ibsaa akeekkachiisa kennuu wal qabsiise galgala kana Hizbollaan dhukaasa addaa
eegaluudha Times of Israel wabeeffachuun Israa'el ammas deeboo ishiidha Beirut dabalate haleellawwan maadhee shororkeessitoota maadheewwan Iraaniin deeggaraman kamuu barbadeessuuf waliigaltee keenya kan cabse Hizbollah jechuun sababa wafaala garamaaf na dhaaba dubbii Benjamin Netanyahuudha Israa'el katabbaan lola obboleessi Netanyahu jedhamu kan haleellaadhaaf jeettiiwwan garasitti imalu maddeen dahiyaa wabeeffatan kan almaadiyaan gabaasan akka almaadiyaan Libaanos jedhutti sagaleewwan dhukaa kibba dahiyaa masariyaa fi kutaawwan baadiyoota afur irratti haleellaa moortoriif misaayilota Israa'el ta'uudha mirkaneeffachuun sibiilonni sadis madaahuu kan Al-Arabiyaan gabaase akka maddeen Al-Arabiyaa jedhanii fi qondaaltonni dippiloomaatota Amos Oistiin toora Tiwiitara yookiin X irratti gabaase irratti Israa'el daangaa waliigalteedha kan itti fufa jedhameef yaalii marsaa araara dheeressuu fi haalota tasgabbii bahaa gidduu galeessaa ilaalchise waliigaltee kana ammas ji'oota lama dabaluu akka barbaadu United States of America maammata isheetiin ibsitus Benjamin Netanyahuuf sirni isaa dhaga'uu akka hin danda'eef Hizbollaan karaa kamiinuu of qopheessuu akka qabus himamee jira. Hoogganaan Hizbollaan Naayif Qaasim kaleessa haleellaa gurguddaa Gaazaaf akkasumas Yaman irratti siin fudhatteef Ansaarota Yamanii cinaa dhaabbachuu kaleessa gabaasuun keenya ni yaadatama. التي تملك أسلحة نووية وأقوى سلاح جو في المنطقة والله هي أوهن. إذا كان الصاروخ ضبط صوتي هناك صعوبة في عملية الاعتراض بسبب التقنية الموجودة في هذا الصاروخ من حيث السرعة ومن حيث القدرة. بل لا يوفرون فرصة للإعلان عن مواصلة استهداف الإسرائيليين في سياق الإسناد لغزة. فيها مستمرة بشكل مكثف في وقت تفتش فيه حكومة الاحتلال عن استراتيجية that our air defenses managed to shoot down within 72 hours, and the 14th during the Battle of the Promised. As Hamas and Hezbollah. I'm saying to the leadership of the Houthis, I have a message for you today. Perhaps you have not been paying attention. We are stronger for every Zionist challenge. In fact, why Israelis terrorist defense and stopping killing civilians in Gaza areas. With Allah power, the Yemeni regime's hypersonic missile and drone territories and retaliation enforcement Israelis and Zionist jachon dubbaten Ansar Allah Yemenitti dubbi himan waligala General Yahya Sariatin tarkaanfiiwwan galoo galaana akkasumas maadheewwan duguggaa sanyii isin Filisxeemota irratti taasisaa jirtan hanga dhaabdanitti taragalfii tokkollee isiniin kenninu. Izni rabbiitiif humna rabbiitiin haleellawwan misaayilota keenya Falastiin yookiin hypersonic drooniiwwan keenya kutaawwan kamiyyuu haleeluudhaaf qophiidha. Loltoonni Israa'el hanga jechaaf duguggaa sanyummaa Gaazaa Filisxeem irraa dhaaban jedhan Ansaaronni Yemanii haleellawwan torbee keessatti yoo xiqqaate si'a saglaffaarraa fudhataniin magaalota Yerusaalem dhihaadha bobeessoo Aljaziiraan gabaasee jira. Hawtiin naasuu guddaa Israa'elootatti uumu miidiyaaleen idil addunyaa wal harkaa fuudhanii si'a gabaasaa jiranitti. Haa ta'uutii ibsa Muhammad Buhaayit al-Hawtiidha qondaalli siyaasaa waliigalaa Hawtii Yamanoota Filisxeem irraa furmaanni hanga ol jedhuttii fi yakki duguggaan Gaazaa keessattii fi deeggarsi namoota uggurame hundisaa hanga gadhiifamuu fi gochi kun heera idil addunyaatti hanga fala argatutti yoomillee taanaan kutaa Gaazaa Filisxeem waliigalaa keessa waraanni isaanii duguggamee bahuun alatti karaa kamiinuu qophii yeroo jedhutti bulchiinsi Doonaald Tiraampiif akkasumas Baayiden wal qindeessuudhaan galoo galaana diimaa Hudaydaa Saadaaf sanaa irratti fudhatanis Hawtiin hin danda'amne. Iron Dome Sidoomii fi taar teknooloojiin isaanis ittisuu hin dandeenye inuma Moodidii fi Hargiloon kutaa Yerusaalem dhiyaatti buufata waraanaa haleele hangammatti miidhaasaniif gabaasa kan argatin Aljaziiraan gabaasee jiran. Haa ta'uuti adeemsi bulchiinsa Doonaald Tiraampis ta'e warroota isa fakkaatanii haleellawwan gurguddaa Filisxeemota irratti fudhatan yoo kana kan hin dhiisne taate cimsinee itti fufna jechuun dhagahame. Ambaasaddariin Israa'el Daanii Daanan dhaabbata mootummoota gamtoomanitti Hawtii Yemanoota akeekkachiisuus karoorri guddaan isaanii jalqabaadha.
Iraan tahareen irratti dhaadataniit jiru. Haa ta'uuti karaa barbaadaniin koottaa yeroo jedhanitti CGTN fi Associated Press oduu addaatiin gabbahan humna hawuti misaayilota teekinooloojii gurguddaadhaan gargaaraa jirti jedhamee kan hamatamaa turte Beijing Chaayinaan ifatti gadi bahuun dhagahame. Sababni isaatis jedha Associated Press galoo galaanaa irratti akka barbaaddetti warraaquuf daldalli ishee akka barbaaddetti dorgomte yaaddo tokko malee dooniiwwan ishee akka imalaniif hawuti ni hidhachiifna jechuun Beijing ammoo walakkeessa Tel Aviv Pentagon bulchiinsa Baayiden irraa hanga Doonaald Tiraampiti shororkeessuun dhagahame. Ameerikaa akkasumas UK, France, Itaalii dabalatee warri galoo galaanatti dhibbantaa bobaaf zayitii galaana diimaa irratti fidan hundi dhiphatanii jiru. Hawutiin kana qofaa miti faana fageeffatee loltoota Ameerikaa Siiriyaa keessa jiran irrattis balaa qaqqabsiisuuf ta'u Tel Aviv beeksifte kan jedhan maddeen galaalcha keenyaarraati. Houthis and Israel, Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei called for the revival of resistance against the West. من أبناء أمتنا العربية والإسلامية للتحرك الجاد لوقف المجازر الإسرائيلية. الإسرائيلية أو ما يسمونه بنجمة داود الحمراء. الحوثيون في المقابل لا يوفرون فرصة للإعلان تشكل تهديدا خطرا على أمنهم. لذا يطالب مسؤولون إسرائيليون الولايات المتحدة بالتعامل بحزم. At 10:45 p.m. local time to be precise, the University of Tehran's Seismography Center announced a 4.4 magnitude earthquake in the city of Ajajaan, Semnan province. Instead, US President Joe Biden and the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu had a telephonic conversation. What was the topic? Reportedly, Israel's potential retaliation. The nuclear affairs of the Islamic Republic of Iran will certainly be faced with resolute seeking nuclear weapons, but denial is common in geopolitics, and actions on the ground often depict something else altogether. Yaaliiwwan ittiin shakkamtee fi guddisa yookiin dagaagina Iraaniyeemidhaa dhibbantaa 60 ga'uun isii na yaaddeessa kan jedhe dhaabbanni dhukaa fi niiklerii idilaa addunyaa damee mootummootaatti Maariyoo Girooziidha har'a dubbininni gadiin bahee kan addaa ta'ee jira. Akka Raafaa'el Maariyaanoo Giroozii jedhutti Iraan niiklerii hidhachuu isiidha. Kirkirri marsaa lammaffaa daangaa Paakistaan tahareen dhiyaarratti taasifame yaalii misaa'ila niiklerii ta'uun beekamaadha jedha. Ameerikaan qo'annoowwan gurguddoo erga taasiftee booda iccitiin tahareen rukuttaa yookiin haleellaa saayibariitiin fudhadhe jettee miidiyaa addunyaatiif qooddee harritiif taas miidiyaan Raashiyaa gabaasanitti Iraan haleeluuf qophiin xumurame sa'aatiiwwan muraasa 78 genne akka hafu galgala kana Irna Internaashinaal fi Newsweek gadi baasanii jiran. Raashiyaa Kooriyaa kaabaa reebicha gara tahareenitti cehaa jiraachuu odeessan makallattiin isinii dabarsaa jirru kun ni eera. Akka Newsii fi Daily Mirror Sun jedhanitti UK, Ireland akkasumas biyyoonni akka Kanadaa, Awustiraaliyaa, France, Jarman dabalatee haleellaa guddaa tahareen niiklerii harkaa buusuudhaaf akka qophii xumuranii balallii fi alarmii eeggachaa jiranii ministeerri damee yaalaa Abbaas Araakchiidha beeksisanii jiran. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaadannoon Benjamin Netanyahu ji'oottan 4 dura isaan taasisanii hojii harkaa buusuu fi Iraan waa takkas akka hin qabanneef fedhiin bulchiinsa Joon Baayidenis ta'e warri koongirensii amma aangoo Tiraamp qabachuu deemu Iraan harkaa niiklerii buusuuf akka fedhii qabane duruu kan ayyale ta'u maddeen galaalchitoota himaniit jiran. Kana wal qabsiisee baa gidduu galeessaa keessatti yaaddoo galoo galaanarraa kaasee Saa'ud Arabiyaa fi biyyoonni liigii Arabaa hedduun isaanii masaanuu Iraan ta'anis keessattuu haleellawwan Israa'el maddeeffatan kun baa gidduu galeessaa keessatti itti aanee immoo Paakistaan akka ta'es odeessi gurguddoon Islaamabad irraa bahe ni eera. Sababni isaas akkuma beekamu Paakistaanis yaalii lammaffaadha kan taasiftee fi soddaaf masaanuun ishii Indiyaan ammoo bulchiinsa Joon Baayiden wajjin hariiroo qabaachuu wal qabsiise. Paakistaanis yoo niiklerii marsaa lammaffaadha kan balastikiidhaan tibba darbite yaaltee Ameerikatti yaaddoo ta'uun tokko Iraan yoo balleessine maddeewwan peroksiis boollas ta'e hawtiin manca'uu danda'u. Baha gidduu galeessaa keessattis ta'e galoo galaana irratti kan Ameerikaaf warri lixaa barbaadan humna Iraanii laaffisuu akka ta'e citiin erga bahee booda Raashiyaa akkasumas Kooriyaa kaabaatiif Chaayinaan gara Iraanitti ambaasaadarota erguu isaanii Newsweek gabaasee jira. Bulchiinsa Ayatullah Ali Al-Kaamilidha biyya Tsiyoonota marsaa sadaffaadhaaf
qophii xumuruun dhagahame. Akka odeessi maddeen Newsweek jedhanitti Israa'el haleeluuf Iraan qophii xumuruu ishii kan dhagahame yoo ta'u Teel Aviv shororkaa addaa keessa seenuu fi dursanii osoo ishiin haleellaa Israa'el irratti raawwatin taareen barbadeessuuf qophii xumuran kan jedhan maddeen galaalcha keenya Financial Indistant Al Arabiyaaf Al Jazeeraati. Especially friends of France. A day ahead of the talks that Iran held with Britain, France and Germany in Geneva. Any interventionist resolution in the nuclear affairs of the... Throughout negotiations, we could not support an unconditional ceasefire that failed to release the hostages. Because, as is... Security advisor meeting today with Israel's Prime Minister, saying the recent agreement into negotiations on Gaza. Hamas is... Xiinxalaa fi gaazexeessaa akkasumas rogeessi waraana baagidduu galeessaa keessattuu wal dhabdee baagidduu galeessaa Israa'elii fi Hamas yeroo hedduudha akka bukaatotti miidiyaalee idilaa addunyaa irraa Yuunivarsiitii London wajjin ta'uudhaan deeggarsa addaa taasisaa ture Marwaan Al-Bishaaradha. Kwaatar yoomillee taanaan nagaa buusuu ni barbaaddi garuu hanga Ameerikaan loogummaa haqummaa keessattuu nagaa buusuu Israa'elii fi Hamas gidduutti hin dhiifnetti nageenyi Gaazaa ni bu'aa jennee hin abdannu. Muummeen ministeera Kwaatar Sheekh Muhammad bin Abdurrahman Ataaniidhaan fedhii guddaa qabaatanis abdii Ameerikaa irraa kan muran gaafa walii galtee weerara raafaa sana ta'uudha ibsuudhaan marsaa guyyoota kurnan dabranii keessattis yeroo ambaasaaddara akkasumas qondaalli nageenyaa fi intelijeensii Israa'el do'aatti imale dhiibbaa Ameerikaatiin walii galteen kun ammas dhiibbaa amaleeffata yookiin loogii Israa'elota waan taasiseef jechuun Al Jazeeraatti hime. Walii galtee dhukaasa dhaabuu kanaaf namoonni dhugaa osoo jiraateef seerri idilaa addunyaa Ameerikaan kabajju ta'ee Israa'el harka isheetiin baatu jechuun Marwaan Bishaaraa dubbitti jiru itti cabsuun Hamaasis galateeffachuuf dippiloomaatonni idilaa addunyaa fi jaarmiyaleen mirga namoomaa hedduun isaanii Ameerikaan itti jabaachuu akka qabduu fi keessattuu seenaa keessatti seenaa Ameerikaa kan maqaa xureesse ta'uun lammiileen 46,000tti dhidhimuun manneen miiliyoonota hedduu akkasumas lammiileen wabii midhaan nyaataa dhabuu fi dararaan gurguddaan Gaazaaf Raafaa keessatti jiru addunyaa yaaddessuu qaba jechuun waamicha dhiyeessee jira.